السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو سني جادا وطوطا بردوفتو دكية أرى سجنتا بريتو قبل سني دي هذا فيديو كان الرا كينيا هجادما سجنتا دنيا نفانا تورا نوني فيديو إرت أركا جرتنتون اللين سني بونجانيني ماني بيتن جدي يا تورين بينا ما خسرت ورا بيجرو هتاني ملء namni hin beekne hin jiru akkanumatti isin jedhee kanatti hojjennee baay'inaan beektaa faarumaatiin keessa godha dhiifamallee naa godha sidiboonii akkanatti hojjennee haga sagantaa dhumateenya nafaana tooraa daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa isiniin jaaladha isiniin kabajaa isiniin sanumaafuu waliin kalaallu tagaa akkatti hojjedha mata dureen kanarratti kana fakkaata. mata dureen kanarratti kana fakkaata garuu haga sagantaa dhumateenya walumaan kalaallotaa isin nafaana bu'aa'ee isiniin daawwattootaa fi hordoftoota kiyya qaqqaali akkana fakkaata irra neeni sirra yeroo dura nu garsiisin jechuun keessin oolamu akkatti hojjetamee walumaan kan itti yaanotaa viidiyoo haga sagantaa xumurateenya waliin kalaallotaa isiniin daawwattoota qaqqaalii namni haltaa kana hin feene hin jiru garii irraa hodheefitiin kana hojjedheef amma garta laga wallee arma dhaabbachaa isa kanallee arma jaayisa godhannee akkanatti qopheeffannee gahwaa goona jeetii yaada inshaallahu walumaan kan bunaa fi bunni kan nu farqichaa jiru ni beektan gahwaa arabii janiin kun arabiiti buna walumaan laallaga haga sagantaadhuma amma haltaa diimaa san akkamitti gootee jechuun keessan oolu sukkara baay'ee takka akkasitti naqxanii beeksitanii maal itti gootan yeroo beeksitan dishxaa firii takka itti gootan akkana gisa sukkarri baqee gartani subdaallee maraan mummurtanii muraa lamaa sadii itti gootan dishtaa tanallee itti darbitan achi booda maal gootan akkana laayixan maatii jaalala gartani akkatti waliin baqe maashaallah saanatti dhahinii jirra nama maal goona jettan haltaa adii san goona adiin san maayiraa tolfamaa jechuun oololmu dishtaa kireema achiin booda ni beetin jeetii yaada akkuma viidiyoo irratti garsiisaa jiru kana isaan kanarraa tolfama haltaan adiinilleen akkanatti jaayisa godhannee jirra jeetii yaada achiin booda qooshaa teenya gas baafannee akkanatti lawwaa nagaa huna maatii jaalala subdaa tanillee ooyifattanii irra naqattan subdaallee akkanatti irraa baaftee yeroo lawwaatan booda achi booda maali girfaa akkanatti irra naqxan jeetii yaada girfaa gartanii maashaallah tabaarakallaa achi booda kana fakkaata sagantaan teenya kanarraa akkanatti namatti tola maatii jaalalaa siinjii maashaallah kan namatti tolu gartanii jirtanii yeroo girfaa irra naqxan akkasitti murtanii akkana keessatti gisa kana keessan jarjaraan furunaan keessan daqiiqaa 10 akkasitti sufuraan martanii keessan amma sagantaa qooshaa akkatti hojjetan akkanatti kunoo waan irraa hojjenne qooshaa sin garsiisaatiin jira maaliyootan ni beekame xisoo qillee abbaa takka jibna saayilii akkanatti itti gootanii itti laayitan seeta firraa ittiin godhina wanni itti gootan subdaa itti godhadhaan siniin jamaatii jaalala